amantii kee wajjin gada seeni amantii Arabaa sana wajjin biyya Arabaatti si gashina. We dump you in the Arab country when the realities come up. Gaafa dhugaan bakkee bahe. Unless you are straight up your mind. Sakana hubadhu. Qoshaasha fanatiki Islaamaa isinii jiraachuu mannaa wanni keessa jiraachuutu gaariidha. Dhugaa soofannaa ta'e. Isin dubbii naqarsaa cimaan Oromiyaadhaaf sanaaf iddoo barbaadadhu. Hattuwaa dhaqee qoshaashaa akkasittiin argobbaaf warjiin nu keessa galteeti afaan keenya dubbattee Oromummaa walitti qabna, amantii walitti hin qabna. Amantii kee fudhadhu biyya Arabaatti galii Oromiyaa waliin qabna taanaan Oromiyaa ta'e Oromoo keessatti Oromiyaadhaaf hojjedhu, aadaa Oromoo uffadhu, akka Oromootti adeemu. Isa kana dhugaan jiru. Kun hin ta'u taanaani irratti hojjennaa walitti baana jechaadha. Yeroon isaa fagoo hin jiru. Akka kanaadha nagaan naa oola.